Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota HNN oduu guyyaa irraa qabannee jirra. Oduu dubbisuun kan isin faana turu ana Boonnoo Waabekooti. Dursaan gafoota oduu. Abukaattoon seeraa obbo Abdul Jabbaar Huseen du'uun oduu gaddisiisaa ijoo miidiyaa hawaasaa ta'ee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Koonyaa Gujii labsii duula maqaa Elamoo Qilxuutiin geggeessaa jiruun tarkaanfii loltoota mootummaa abbaa irree Itoophiyaa irratti fudhachuu itti fufee jira. Tumsi waraanaa hidhattoonni bilisummaa saba isaaniitiif qabsaan taasisan kan yeroo kamuu caalaa mootummaa Itoophiyaa muddama keessa kan buusedha jedhame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan. Abukaattoon seeraa obbo Abdul Jabbaar Huseen du'uun oduu gaddisiisaa ijoo miidiyaa hawaasaa ta'ee jira. Dabalata oduu kanaaf Beenyaa Gammada. Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo yeroo dheeraa ta'uun kan beekaman obbo Abdul Jabbaar Huseen guyyaa kalee hagayyaa 11 bara 2021tti du'aan addunyaa kanarraa boqochuun dhaga'ame. Ogeessi seeraaf abukaatoo jabaan adeemsa seeraa haqaa hidhamtoota siyaasaa Oromootiif kanneen biroo eegsisuu keessatti gahee guddaa taphachuun beekaman guyyaa kalee waaree booda magaalaa Adaamaa naannawaa mana jireenyaa isaaniitti du'anii argamuun isaanii mirkanaa'ee jira. Obbo Abdul Jabbaar Huseen godina Baalee Agarfaatti kan dhalatan yoo ta'u barumsa olaanoo erga baratanii booda ogummaa seeraatiin baha Oromiyaatti hojjechaa turan. Dhiibbaa siyaasaa hamaa irratti geggeeffamuun hojii mootummaa gadhiisuun abukaatoo seeraa kan dhuunfaa ta'uun yeroo dheeraaf tajaajilaa turan. Nama dhugaaf jecha aarsaa guddaa kaffalaa jiraat, nama sodaa qaama kamiifuu jecha haqa uummataa dubbachuu irraa of duubaa hin jenne, nama jalqabarraa kaase hanga du'a isaatti miidhamtoota siyaasaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromootiif abukaatoo amanamaa ta'e tajaajilaa ture. Obbo Abdul Jabbaar Huseen ogeessa seeraa cimaaf abukaatoo haqa cabeef dabee falmuu miidhamtoota himatamtoota bilisa baasaa ture ta'uun beekama. Hidhamtoota siyaasaa inni abukaatoo ta'e falmuun mana hidhaa keessaa baase obbo Lidatuu Ayyaaluuf namootiin 100 lakkaa'aman ni jiru. Du'a Abdul Jabbaar Huseeniin wal qabate namoonni garagaraa miidiyaa hawaasummaa irratti gadda qaban ibsaa jiru. Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo akkana jechuun dubbatu. Leencaa haqaa abukaatoo obbo Abdul Jabbaar Huseen dhabuun nama haqa barbaadu keessattuu uummata Oromootiif gadda guddaadha. Dhugumaanuu gochi falmata haqa kanarratti qaama kamiinuu raawwate yakka ajjeechaa lubbuu isaa balleessu qofarratti godhame osoo hin taane yakka ajjeecha haqa irratti godhameef ajjeefamuu obbo Abdul Jabbaar irratti akka namaattis ta'e akka waayila dhugaa ilma namaatti waliin falmataa turretti dhugumaanuu gadda guddaatu natti dhaga'ameera. Uummata Oromootiif maatii isaa Rabbi obsaa haa kennuuf, nama jannataa akka isa godhu kadhadhaafi jedhan. Dr. Heenok Gabbisaa fuula feesbuukii isaanii irratti nagaan boqodhu yaa jabaa kiyya, kaayyoo atirra jiraatteef bakkaan ga'uuf malee furmaata biraa hin qabnu jechuun fuula feesbuukii. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Koonyaa Gujii labsii duula maqaa Elamoo Qilxuutiin geggeessaa jiruun tarkaanfii loltoota mootummaa abbaa irree Itoophiyaa irratti fudhachuu itti fufee jira. Dabalata oduu kanaaf Falakee Jaldeessa. Hagayya 12 bara 2021 oduu injifannoon waboon zoonii kibbaa Koonyaan Gujii lixaanaa Bulee Horaa ganda Maaxee Leemmaa jedhamtuutti Cibraan madda albuudaa buttaa malkaa sooddaa fi baddaa magaadaa waliin ta'uun tarkaanfii waraana gabroonfataa Abiy Ahmad irratti opporeeshinii maqaa Elamoo Qilxuu jedhuun jalqabee jiruun. Hagayya 2021 sirna duubatti hafaa fi gabroonfataa iddaan buqqisee Oromiyaa bilisoomsee walaboomsuu fi biyya isaa dhuunfachuuf duula itti fufeen injifannoo boonsaaf bobbaa milkiin itti fufee jira. Lolli kun guyyaa keessaa sa'aatii 5 ganamaa irraa jalqabee hanga halkan keessaa sa'aatii takkaatti itti fudhatuutu himama.
Lola kanarratti lukkeewwan waraana bilisiginnaa namni 70 battalatti yommuu ajjeefamu. 63 immoo madoo dandammi hin qabneen adabamee jiraachuutu ifoome. Namoota du'aan adabaman keessaa koomishinara humna addaa Oromiyaa kan Abarraa jedhamu lola kana keessatti lubbuun isaa dabartee jira. Riifuu achirraa kaate reeffa ishee osoo hin guurratin baqattee magaalaa guddoo Koonyaa Gujii lixaa Bulee Horaa jedhamtuutti kan iddoo lolaa irraa kiiloomeetira 7 fagaattutti kan du'arraa hafe yoo baqaatu. Gandamaa Xeelee Maawaboon to'annaa isaa jala oolchee jiraachuunis ifa ta'ee jira. Waraanni shiftaa mootummaa gabroonfataa kun yeroo waboon haleellaa irratti taasise kana uummata nagaa nama 4 waboo waliin hariiroo qabdan jechuun ajjeesuun maatii reeffa ilmaan isaanii akka hin awwaallanne ittisuufi bineensaan akka nyaataman tolchuu jiraachuunis gadi qabanii dubbatan. Waboon gama meeshaa gurguddaa 14 rasaasa 170 bombii 10 hidhannoo 15 fi uffata waraanaa garaagaraa irraa booji'uu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jiraachuun ifa ta'ee jira. Duullee mooqiltuu opereeshin hanga waboon biyya isaaf dhuunfatuutti itti fufaa injifannoo uummata Oromoo fi hagayya 12 2021. Tumsi waraanaa hidhattoonni bilisummaa saba isaaniitiif qabsaan taasisan kan yeroo kamuu caalaa mootummaa Itoophiyaa muddama keessa kan buusedha jedhame. Dabalata oduu kana akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. Tumsi waraanaa hidhattoonni bilisummaa saba isaaniitiif qabsaan taasisan kan yeroo kamuu caalaa mootummaa Itoophiyaa muddama keessa kan buusedha jedhame. Itoophiyaa keessatti gareeleen afaan qawweetiin mootummaa lolaa jiran walitti dhufuun tumsa waraanaa akka waliif taasisaniif waliigaluu isaanii hordofuun mootummaan Itoophiyaa naasoo guddaa keessa galee jira. Dhiyeenya kana ajajaa waliigalaa fi qondaaltota waraanaa haaraa kan filate waraanni bilisummaa Oromoo waboon garee haleellaa loltoonni Shaabiyaa fi gareen fiinxaleeyyii Amaaraa irratti labsan saba isaa irraa qolachaa kan jiru waraana Tigraay TDF waliin tumsa waraanaa akka waliif taasisaniif waliigaluu erga ibsanii booda qondaaltonni mootummaa dallanuu isaanii dhokfachuu dadhabuun watwaataa jiru. Waraanni Eertiraa mootummaa Itoophiyaa baandaa ta'e wajjin firoomuun loltoonni Shaabiyaa Zaalambassaa irraa hanga Dambidollootti hoggaa uummata nagaa ajjeesan akka hojii qulqullummaatti lakkaa'uun jajaa turanii hidhattoonni saboota cunqurfamoo lamaan TDF fi waboon hoggaa waraana walii tumsuuf murteessan immoo akka waan dhaabbata alaa wajjin taasisaniitti afarsaa jiru. Ergamummaa akka saayinsii fooyya'aatti kan fudhatan gareen tuuta Joon Ja'uu fi abbootii garaa Opiidiyoo duraanii PPR balleessaa saba Oromoo irratti raawwatan ofirraa mulquun garee biraarra kaa'uuf yaalaa turaniiru. Siyaasa qoqqoodanii bituu moodela kan godhatte Opiidiyoon diina Oromoo isa barabaraa kan ta'e nafxanyaa firoonfachuun diina yeroo kan turetti IPLF'n immoo hanga xumura biyya lafaatti diina saba Oromoo gochuuf yaalaa turaniiru. Sirni nafxanyaa eenyummaa sabootaa, duudhaalee uummataa, aadaa fi afaan saboota hangafaa balleessuun eenyummaa haaraa hundee hin qabne akka saboota biyyattii irratti fe'aniif tattaaffii gochaa kan turanis Opiidiyoodhuma. Faallaa saayikooloojii Oromoo kan dhaabbattu Opiidiyoon waraana bilisummaa Oromoo maqaa isaan waboo jettee waamuu lagachuun shanee jettee maqaa maxxansaa itti baaftee waamuu yaalaa turte. Diinni diina kooti firakkooti saayinsii jedhu irraanfatanii otoo hin taane saba jalaa dhoksuuf yaaluu isaaniiti. Guyyoota muraasa duraa ilkee diinaa buqqisuu kan labse waraanni bilisummaa Oromoo maqaa duulaa urjiiwwan Oromoo kan ta'aniin kallattii sadiin Finfinnee irraa eegalee tarkaanfii fudhachaa jira. Tumsa waraanaan wal gargaaru kana hidhattoonni naannolee biraas itti dabalamaa kan jiran hoggaa ta'u adda bilisa baasaa AGAO ALF humni ittisa daamotaa DDF adda bilisa baasaa uummata Gaambellaas tumsichatti makamuuf gaafachaa jiru jedhame. Kun immoo ulee jabaa mootummaan abbaa irraa Itoophiyaa ofirraa qolachuu hin dandeenyedha. Deemsi siyaasa Itoophiyaa federaalistii fi haadawwii ta'uusaa kan baran uummattoonni Itoophiyaa waliigaltee waraanaa waltumsuu waboo fi TDF taasisan ija gaariin ilaaluun jajjabeessaa jiru. Deeggartoonni sirna nafxanyaa fi gareen garaa ishee qofaaf jiraattu Opiidiyoon murtoo waraanni bilisummaa Oromoo fudhate kana qeequuf yaalaniiru. Eenyutu fira Oromoo eenyutu immoo diina Oromoo ta'uu akka qabu anatu Oromoof murteessa kan jettu Opiidiyoon sirna nafxanyaa waggaa 150 Oromoo cabse caalaa namoota dhuunfaa daba Oromoo irratti dalagan diina dhaabbataa Oromoo gochuu
gochuu barbaaddus jabina dhaloota qubeetiin fashalaaniiru. Sababni isaas diinni dhaabbatan Oromoon qabu yoo jiraate naftanyaa qofa ta'uu isaati. Ajajaan waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroon waggoota 3 dura waan mootummaan kun ta'uuf deemu dursee tilmaamuun akeekkachiisee tureera. Qophii barnootaanis ta'ee saayinsii waraanaatiin garee OPDO kan caalu Jaal Marroon yeroo sana ani waanan godhu beeka atis waan gootu beeki jechuun isaas ni yaadatama. Mootummaa afaan qawweetti amanuu afaanuma inni beekuun asubsiifnaa jedhan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa. Dabalatu kanaaf Alakee Jaldeessa. Mootummaan kun afaan qawwee qofa beeka ammaaf afaanuma isaan beekan afaan qawwee qofa wajjiin haasoof na Jaal Marroo Dirribaatu Associated Press irratti dubbaate. Qorichi mootummaa kanaa tokkichi qawwee qofa jechuun kan jala muru Jaal Marroo Dirribaa lola Oromiyaa kallattii garaagaraatiin diina waliin godhaa jiruun injifannoo olaanaa fi walitti qabuu booji'amtootaatiin xumuraa jiraachuunis ifoomaa jira. Haalli mul'ataa jiru kun dhuma biltiginnaati jechuun beeytonni yeroo dubbatan. Warri hidhannoo lolaa jiran waliigaltee Tigraay Difeensi Foorsii waliin uumaa jiraachuunis himamaa jira. Akka maddi Associated Press gabaasetti Oromoo Liberation Army fi Tigraay Difeensi Foorsii waliigaltee uumuu isaaniitu dubbatama. Waliigalteen kun akka wal afaan hin deebineef kan gargaaru ta'uunis hubatamee jira. Kanarraa wanti hubatamu kan biraa gara giddu galaa dhufanii sirna PP waliin ta'uun buqqisuuf karoora kaa'ame ta'uudhaas ja'amaa kan jiru yoo ta'u dubbiin akka malee cimtuu ta'uutu mul'ata. Waliigaltee uumame irratti xiinxala gadi fagoo warra beekumsa siyaasaa fi saayinsii waraanaa sirriitti beekaniif dhiisuun gaarii ta'uu keessa beektonni dubbataa kan jiran yoo ta'u. Dubbiin goonni dirree qaabsoo Jaal Marroo Dirribaa yeroo yeroon dubbatu diinatti summii yoo taatu hordoftoota haqaaf qabbaneessaa gubaa laphee ta'aa jiraachuunis dubbatamaa jira. Bara gabrummaa Oromoo gabaabsuuf lolla dubbii goota murannaan dorgomaa hin qabne kan Jaal Marroo Dirribaati. Imalli kee kan milkiitii injifannoon galiin kan saba isaati. Anaan kan nade sidhamuu nama biraadha. Maaloo awwaaluma kana dhaga'uun barbaadu. Maal? Dhaabadhee dhimoo du'e akka ndaan qotanii morma ishii micciiree kan allayyaatti gadi ishee darban. Yoosan ture kana booda boqool qabattee nun ilaalu. Ija koo fuuldura tajjeessan. Qineensi nama. Uummata Oromooti. Kanaafiyyuu nu duraana fiinaan siniin jedhaa galatoomaa waan dhaggeeffatanii. Diraamaa lafa dheeraa imalee haga manaatti isiniif dhufe kanarraa qooda fudhadhaan dhaamsa keenya. Ayyaaniin kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keenya kan guyyaa irraa kan hangasii ture. Oduu dubbisuun kan isin faana ture Yaana Boonnoo Waabeekooti. Ogeessi kaameraaf suur-sagalee Beenyaa Gammadaas nu faana ture. Isinis qophiilee HNN afaan biroo wajjin turtii gaarii.